Egaa amma immoo qophiin keenya tokko nu eeggachaa jira. Qophii galatooma Aboo Maqaasoo qopheessee nu eegaa jira. Qophiin galatoomaa qophii torbaaniin hawwiidhaan nuunis daawwattoota keenyaanis eegamu qophii nama bohaarsuudha. Aboo Maqaasoo arras qophii isaa galatoomaa qopheeffatee isin daawwattoota eegaa jira. Ammas turtii gaarii. Televizyinii waliif raati torbanitti al tokko kan isin bira ga'u qophiin keenya galatoomaa jalqabuuf jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi keenya isin irraanfanne akkuma beekamu torbeewwan darbaniif qophii galatoomaa bifa garaagaraatiin isin biraan ga'aa turree jirra. Torbee kanaaf ammoo namoota carraa walitti nu fidan faana turtii taasisuudhaan qophii galatoomaadha isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Sagantaa kana dhiyeessuun isin faana kan turu ana Aboo Maqaasooti. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Barnaabaas Hambisaa na faana jira. Hamma xumuraatti nu faana taasisin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii. Tole, walaa barru eenyusin jedhu? Amaanaan jedhama. Asfaayee Hundeessaan jedhama. Dajariin jedhama. Maqaan koo Gammachuu Cimdeessaan jedhama. Yohaannis Tasfaayinaan jedhama. Sambataa Kaamsurin jedhama. Bazzaa Warqin jedhama. Galatoomi. Mee Amaanaan jireenya isaa keessatti nama wayii galateeffadhu osoo jedhame eenyuun galateeffata? Ani nama wayii galateeffadhu osoo hin jedhame dura haadha koon galateeffadha. Haadha. Harmeen kee? Harmeen koo akka carraa ta'e amma lubbuudhaan hin jirani. So nan galateeffadha garuu. Itti aansee immoo jaartii koo. Eessa jirti haati warraa kee? Haadha warraa koo waanuma bira jirtaam. Asuma magaalaa Finfinnee waliin jiraattu? Finfinnuma jiraanne. Ittuma dubbadhuuti TV malaalaa si galateeffadha haadha warraa koo naaf jiraadhu sin jaaladha ittiin jedhi kaa. Galatoomi haadha warraa koo sin galateeffadha sin jaaladha naaf buliin jedha. Salfatiin kaa ishee. Salfiin qabu xiqqoo waan aduu ta'eeti malee. Haa ta'u. Bakka hin ga'uure kana. Si jaaladha naaf bulii hojii keettis jabaadhu jedha. Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa akkamiin ilaalta? Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa yoo gaariidha. Keessumatti yoo addatti baasanii waliin galateeffatan malee asii achee waliin hin jedhu. Galata wal fadhu. Galata. Tassush nama wayii galateeffadhu siin jedhani eenyuun galateeffatta laata? Harmee koon galateeffadha. Harmee kee jechuudha. Harmeen keessa jiraatu. Dabalee immoo Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Harmeen keessa jiraatu. Harmeen koo naannoo Oromiyaa lixaa jiraatu sana. Eessa? Najjoo. Magaalaa Najjoo jechuudha. Najjoo. Dubbadhuuti harmee koo sin galateeffadha walmaati naaf ooltee fi ulfaadhu ittiin jedhi kaa. Harmee koo baay'een si galateeffadha. Waan hundumaa caalaatti bakka bu'aa bahe hundumaa keessatti kan na dandeesse xinnummaa kooti akka nama guddummaa kootiitti sadarkaa kanaan kan nageesse haadha koo baay'een nan galateeffadha. Tole mee tassush guyyaan irraa ammoo guyyaa dhiifamaa osoo jedhanii guyyaan irraa guyyaa dhiifamaati. Namni wal dhiifama gaafachuu qaba namni namatti balleesse dhiifama gaafachuu qaba osoo jedhanii eenyuun dhiifama gaafata laata? Hundumaan dhiifama gaafadhaan. Namni itti miitee jiraattu namni halkan irra si dhoowwee yookiin si gaddisiisee bakka nama san osoo hin beekin dogongoree jira guyyaa tokko dhiifama inuma gaafadha jette kan qabattee jiraattu of keessatti qabattee jirtu yoo jiraate. Eenyuun dhiifama gaafattaadha? Amma fakkeenyaaf namni osoo hin beekin dogongoruu danda'a. Osoo hin beekin nama gaddisiisuu danda'a. Miti? Osoo hin beekin jechuudha. Nama wayii gaddisiistee namni wayii ati beektu garuu namni sun akkasumas sirraa jallisee ati beekta namni sun ammoo dhiifama guyyaa har'aa kun ammoo guyyaa dhiifamaata jedhamee labsame namni san ibsitee dhiifama gaafachuu dandeessaa? Iftee dhiifama gaafachuu hin danda'u garuu nama kanaaf garaama kottan dhiifama godhaaf. Beektaa nama san nama akkas gooteertu qabdaati. Beeka eenyuun nan beeka mucaa tokko jira galgaluma edaa kana namanii keessuma kotti dhiifama godheef qabaan walitti buunee turre. Maal si godhe? Akka carraa ta'e himootu naasa'u himoodhaan wal caccaccanne sanaa booda himoodhaan wal caccaccannu bakka keessuma koo fedheennaan dhiifama naa godhii itti balleesseeraa jedhee dhiifama teekistii barreessee dhiifama gaafadhe. Dhiifama gaafattee ta'e? Dhiifama gaafadhe. Galatoomi. Qophii galatooma irratti argamna. Mee Dajaneen jireenya isaa keessatti nama wayii galateeffadhu osoo jedhame eenyuun galateeffata? Ani tokkoffaa irratti haadha koon galateeffadha. Maaliifin eessa jiru harmeen kee? Harmeen kiyya ganda dhaloota kooti jiru. Eessaadha gandi dhaloota kee? Gandi dhaloota koo Aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boolloo ganna Sooyyomaa kan jedhamudha.
Isaan baay'ee galatoomin jedhaani bu'aa bayii hedduu keessa darbanii abbaa koo waliin ta'anii na gorsanii wanta qaban hundayyuu gara kiyyatti investi godhanii sadarkaa kanarraa akkan ga'uuf na taasisuu isaaniitti baay'ee galatoomaa hin jedhaan. Mee itti dubbadhuuti bakkuma isaan jiranitti carraa viidiyoo kana guyyaa biraa bira geessitee yookiin ammoo manatti taa'anii arguu yoo qabaatan itti dubbachaa oolmaa isaanii san ibsiif ija isaanii keessa ilaalaa. Haadha koo fi abbaan kiyya yookiin maatiin kiyya baay'ee galatoomaa hin jedhaanii oolmaan isin naaf ooltan guddaadha. Sadarkaan kiyya tokko jedhee na jalqabsiistanii sadarkaan amma irra jiru irra kan ga'uu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Baay'ee isin galateeffadha jireenya kiyya keessatti bara baraan umurii dheeraa naa qabadha hin jedhaan. Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa kana akkamiin ilaalta? Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa baay'ee gaariidha. Hawaasni keenya wal galateeffata. Caalatti garuu yoo itti fufame yookiin yoo cimeetu itti fufe gaariidha dheetana mala. Maaliifin yoo wal galateeffanneedha walirraa kan argannu namni tokko immoo yoo nama tokko galateeffate namni biraas akkasuma walirraa barateetoo caalatti waan gaarii walii hojjeta. Namni tokko yoo si galateeffadheedhaatis nama biraatii waan gaarii hojjette galateeffamuu barbaada waan ta'eef aadaan galateeffannaa hawaasa keenyaa caalatti itti fufuu qaba. Baay'ee cimee itti fufuu qaba dheetan yaada. Guyyaan har'aa immoo guyyaa dhiifama osoo jedhamee labsamee jiraate eenyuun dhiifama gaafattaati? Dhiifama gaafadha dheetoo kana yaadu. Dogongoruu danda'a namni osoo hin beekin waan tokko uumuu danda'a. Guyyaan har'aa immoo guyyaa dhiifama jedhamee labsamee jira. Eenyuun dhiifama ittiin jechuu barbaadda? Guyyaan har'aa guyyaa dhiifamaa yoo ta'e kanan dhiifama gaafadhoo jiraate beeketoo namni tokko hin balleessu namootan osoo hin beekin jechaan haa ta'uu gochaan isaan miidhe yoo jiraate hundumaaniyyuu dhiifama naa godhaa jechuun barbaada. Kanaafuu namni adda baasee ibsu hin jiru osoo hin beekin namni itti gaddisiise hin jiru yoo akka tasaatti gaddisiisee jiraate dhiifama itti jechuudha. Dhiifama jedhaale. Gammachuu akkam? Nagaa galata waaqa. Hojiin maal fakkaata? Hojiin baay'ee gaariidha. Gammachuun osoo nama galateeffadhu jedhamte nama galateeffadhu osoo jedhamte eenyuun galateeffatta? Egaa ani kanan galateeffadhu jalqaba irratti maatii koo fi abbaa na guddisedha. Sanatti aansee immoo namoota jiru jedhaman keessaa warreen Oromoof gatii kaffalan isaan kanaan baay'een galateeffadha. Ispeesifik godhiiti fakkeenyaaf namni wayii jireenya keessatti oolmaan naaf ooleef galatoomuu qaba. Oolmaa guddaa biraa qaba namni ati ittiin jirtu sun addatti baastee ibsuu ka dandeessu yoo jiraate. Baay'ee gaariidha. Namni ani oolmaa naa oolee jedhee ani yaadu baay'eetu jiru. Isaan keessaa garuu warreen tokkummaa Oromoof gatii kaffalan fakkeenyaaf warreen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa, Taaddasee Birruu fa'aa isaanitti aansee immoo gootota yeroo keenya kanneen akka Jawaar Mahammed fa'aa isaan kanaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Gama dhuunfaa kootiin garuu abbaa koo obbo Cimdeessaa Hirphasaa baay'een galateeffadha. Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa gammachiisa akkamiin ilaala? Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa gootas ta'uu danda'a, maatis ta'uu danda'a, qaama kamiinuu ta'uu danda'a. Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa akkamiin ilaalta? Akkamiin taajjabda? Egaa aadaan wal galateeffannaa hawaasa keenyaa bakkaa bakkatti garaa garaa isaan keessaas tokko karaa nuti ittiin waaqaa fi namas galateeffannu keessaa inni guddaan sirni keenya sirni beekamaan sirna gadaati. Gadaa keessatti immoo wal galateeffannaan akkamittiin ibsama hoo jenne guddaan xiqqaa safeeffachaa, xiqqaan guddaa safeeffachaa akkasittiin waliif galata laata uummanni keenya. Waaqatti aansee kan inni galateeffatu obbolummaadha. Obbolummaan immoo sirna keenya keessatti iddoo guddaa qaba. Inni kun maalinni kan inni irratti xiyyeeffatu jaalala. Jaalala keessatti immoo obboleessi obboleessaaf, haati dhaalaaf, dhalli abbaaf, maatiin akkasittiin wal galateeffata. Fakkeenyaaf maatii gaariin guddina biyyaa gaarii ibsa. Fakkeenyaaf namni maatii gaarii guddise akka biyya guddisetti ilaalama. Maatiin qooda wal galateeffannaa waliin barumsa, walirraa baruu, aadaa wal jijjiiruu irratti gahee guddaa qaba. Akkam? Nagaartu. Nagaa baga jiraata. Hojiin maal fakkaata? Hojiin gaariidha galata rabbi. Namatti tola. Yohaannis jireenya isaa keessatti eenyuun galateeffata? Baay'ee nama nani galateeffadhu yoo jiraate abbaa koo fi haadha koodha. Sababi isaanis immoo haati koo na dhaltee na deessee asii na geesse. Abbaan koos immoo akkasuma na dhalchee
haala gaariirraan nageera guddisa gaarii naa laateera haala seera qabeessaan akkaataan ani dhalli namaa guddatu tokko aadaa safuu eenyummaa ofii na barsiisee asiin nageera haati koos illee akkasuma gorsa naa laattee iddoo kanaa nageessitti baay'een isaan galateeffadha baay'een isaan jaalladha. Mee amma isaan oolmaa guddaadha kan isaan siin foolanii kunuunsanii asiin si ganiirani atoo amma bilbiltee jajjabeessitee waan isaan barbaadan akka isaan barbaadan itti godhaafii jirta? Isa kana gaa sirriitti gochaaf hin jira garuu akkasuma miti. Ni fakkeenyaaf torbee keessatti guyyaa meeqa bilbiltaaf? Torbee keessatti osoo hin taane torbeetti guyyaa 3 yeroo bilbilu jira. Torbee tokko immoo otoo hin bilbiliin kan hin taa'us jira yeroo hin taa'us jira. Torbee tokko kumaa sun bilbileen dabarsitaa jechuudha. Kun ammoo sirrii dhaare. Sirrii garuu sirrii miti inni kuni. Torbanitti yoo xiqqaate itti dhiyaattee oolmaa isaan sirraa barbaadan ooluudhaaf qophiidha jechuudha. Qophiidha. Dhugaa. Waadaadha. Isin galateeffadhaa oolmaa naaf ooltaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaadha achiin jedhu. Harmee koo xuruu gaaddisaa baay'een si jaalladha naa jiraadhu naa galatoomii yoo na hordofaa jirta ta'e abbaa koo Tasfaayee Guraayyuu hedduu si jaalladha galatoomii iddoo kanaan nageessita baay'een si jaalladha jechuun hin barbaada. Mee sabbataan jireenya isaa keessatti nama wayii galateeffadhu osoo jedhanii eenyuun galateeffata laata? Yaa galateeffachuu irratti galanni yaa Waaqayyo irraa eegala. Itti aansee immoo hunda dura maatii kee galateeffatta haadha kee abbaa kee obbolaa kee. Hiriyoota illee galateeffata namoota jireenya kee keessatti gahee guddaa taphatan baay'ee jira waan ta'eef hundumallee al tokko galateeffachuun barbaadan. Keessumaayyuu namni kun oolmaa naaf ooleef ijoollummaa koo irraa kaasee waan hin dagatamne na biraa qaba oolmaa hin dagatamne na biraa qaba namni ati jettee galateeffattu addatti yoo jiraatu. Harmee koo. Harmee kee eessa jiraatu san? Harmeen koo amma hin jirani lubbuudhaani garuu ani yeroo hundaan hin galateeffadhu sadarkaa kanarra ga'uufis gatii guddaa kanatti baase harmee kooti. Baay'ee galateeffachuun barbaada harmee koo. Galatoom iddoo jirtutti hin jedha. Aadaan wal galateeffannaa hawaasa keenya akkamiin ilaalta namni wal galateeffachuu irratti amalli isaa maal fakkaata? Sirriidha namni aadaa wal galateeffachuu aadaan saba keenya keessatti keessumaa xiqqoo duubatti hafne irraa garuu wal galateeffachuun baay'ee gaariidha. Aadaas ta'uu qaba amaleeffatamus qaba hin jedhan. Sinillee galatooma. Bazaa Warqi jireenya isaa keessa eenyuun galateeffata laata irra? Yaa jireenya kee keessatti bu'aa bayii baay'ee baata. Bu'aa bayii kee keessa immoo namoonni baay'ee duuba kee jiraatu beektaa? Isa guddaan immoo adda dureetti gooftaatu fudhata. Sirriitti gooftaadhaan guddaa galatoom jedhaanii waan guddaa naa godhe. Itti aansuudhaan immoo haadha isaa durbee maaraamiidhaan galatoom jedhaanii itti aansuudhaan warra kootitti guddaa galatoomaa jedha. Maatii kee keessaas namni addatti namni kun jireenya kee keessatti galateeffamuu qaba. Oolmaan naaf ooleef namni kun galateeffamuu qaba namni ati jettu jiraate. Sirriidha inni namni akkasii jira maalidhaafi jaarsi sistarii kootii bira taa'ee tan baradhee yuunivarsiitiin gizee baradhu waan guddaa naa godhe beektaa akka abbaatitti na kunuunsa akka obboleessaatti illee na gorsa carraa guddaa naa kenne beektaa jiru ulfaataa kanatti mana kaasaatti sideechisee akka barattu guddaa jiru koo naa seera guddaatti isaan galatoomin jedhaanii maqaan isaa Mokonnin jedhama isaadha. Itti dubbadhu Mokonnin jedhii oolmaat naa oolteef si galateeffadha onnee koo irraa jedhee itti dubbadhu. Eshi Mokonnin waan ati naa gooteef an jiru koo irratti jiru koo akka si'aawutti akka naa mi'aawutti duuka gubuutee obboleessas abbaaf naa taates guddaa galatoomi jedha. Aadaa wal galateeffannaa hawaasa keenyaa akkamiin taajabdaati? Yaa'u uummanni beektaa jiruutti tulfaate malee wal galateeffata. Nullee akkuma sanitti wal galateeffanna sirriitti. Aadaallee qabdaa kan guddadhee as gaheetti arsiidhattan guddadhee arsiin immoo kanaan beekamaadha. Nama kunuunsas, nama hawwatas, nama keessummaa dhufes, nama keessummeesses galatoomaa waan naa gootaniifis waan godhameefis wal galateessaatti darba. Sababa saniin guddadhee kanaafuu aadaa kun irraa fadhu wal galateeffannedha. Galatooma ulfaadha. Ayyo guddaatti na ulfaadha baraka. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwataa turtan bifa kana fakkaatuun qophii galatoomaa isin biraan gahaa turee jira jechuudha. Qophii galatoomaa keessatti namooti wal galateeffachuu akka qaban ergas nu dabarsaati kan isaan turani. Aadaan wal galateeffannaa hawaasa keenyas cimuu akka qabu dhaamsa isaanii namootiin garaagaraa dhaamataati kan isaan turani. Ana Boomaa Qaasoon turee Barnaabaas Sambisaa ogummaa teeknikaatiin afaana turee jira. Torban qophii galatoomaa biraatiin walitti deebina. Amma torbanitti nama torbaniin nu haa jedhu nagaatti.